Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota YouTube channel keenya kun Fayyaa Showdha. Dhimmoota fayyaatii fi fayyaa wal qabatan irratti kanaan dura odeeffannoo garaagaraa simbiraan ga'a turuun keenya ni yaadatama. Sagantaa keenya guyyaa irraatiinis keessummaa haaraa tokko qabadhee isiniif dhiyaatee jira. Sagantaa guyyaa irraa keessatti kan waliin haasofnu waa'ee fayyaa sammuutii fi waa'ee dhukkubbii sammuu ilaalchisee kan waliin haasofnu ta'a. Keessummaan har'a isiniif qabadhee dhiyaadhee Mr. Hirkoo jedhama. Ogeessa yaada sammuuti. Mr. Hirkoo baga nagaan dhufte. Akkuma beekamu Mr. Hirkoon hospitaala Riferaalaa Yootifanaa Yuunivarsiitii Haramayaa keessatti ogeessa xiinsammuu ta'eeti kan tajaajilu. Atis immoo ergaa keenya fudhattee uummata keenya barsiisuudhaaf dhufuu keetiif guddaa galatoomi siin jedha. Mee har'a kan waliin ilaallu waa'ee fayyaa sammuu ilaalchiseeti. Namni tokko fayyaadha kan jennu akkuma beekamu kallattii garaagaraatiin kaa'uun ni danda'ama. Fayyaan qaamaa, fayyaan sammuu akkasumas immoo fayyaan hawaasummaa illee jira. Kana keessaatii kan ilaallu fayyaa sammuu yeroo jennu maal jechuu keenyame? Akkuma dhagaastee walumaa galatti fayyaa jechuun akka gamtaan fayyaa addunyaa eegutti namni tokko fayyaadha jechuudhaaf guutummaan guututti akkuma waliigalaatti hir'ina tokko malee hawaasummaadhaan xiinsammuudhaan yookaan immoo sammuudhaan qaamaan fayyaa ta'uu qaba jedhu. Qorannoon tokko madaalatti ilaalchan illee miiran illee amantiin illee fayyaa ta'uu qaba jedhu. Kanaaf wantoota fayyaa nama jechisiisan keessaa tokko fayyaa sammuuti. Fayyaa sammuu gaafa jennu immoo namni tokko sammuun isaa fayyaadha jechuudhaaf miiraan fayyaa ta'uu qaba. Yaadaan fayyaa ta'uu qaba. Ilaalchaan fayyaa ta'uu qaba. Hawaasummaadhaan jireenya inni hawaasummaa keessatti qabu, walitti dhufeenya hawaasummaa keessatti qabu, hawaasa wajjin jiraachuu jireenya hawaasummaa keessatti qabu fayyaa ta'uu qaba. Akkasumas immoo xiinsammuun isaa fayyaa ta'uu qaba. Namni tokko sammuudhaan fayyaa jechuudhaaf wantoota nama isin jedhe kana cimsee jireenya isaa keessatti wantoota isatti dhufan, bu'aawwan isatti dhufan fudhatee darbuu kan danda'u yoo ta'e miira isaa, ilaalcha isaa, xiinsammuu isaa, hawaasummaa isaa cimsee kan itti fufu yoo ta'e yookaan immoo rakkoo sammuu mudatu saniin kan darbu yoo ta'e sammuun isaa fayyaadha jennaan jechuudha. Okay, baay'ee galatoomii. Kanaaf fayyaa sammuu jedhu waan baay'ee nuuf kaafteetta. Karaa miiraatiinis, karaa ilaalchaatiinis, karaa hawaasummaatiin yaada gaarii qabaachuun fayyaa sammuu akka ta'e nuuf ibsiteetta. Yeroo baay'ee hawaasa keessattis wantoonni baay'ee wanti miidhamu jira. Jecha sana dubbachuu yoo natti ulfaate illee yeroo baay'ee maraatummaa jedhanii kan haasa'an jiru. Dhukkubbii sammuu jennee fudhannee nuuf gahaadha akka ogummaa fayyaatti. Mee dhukkubbii sammuu yeroo jennu maal jechuudha? Dhukkubbii sammuu gaafa jennu namni tokko wantoota amma isin jedhe sana tokkoffaa jireenya hawaasummaa isaa yoo hir'ise yookaan immoo guutummaa guututti yoo dhaabe yookaan immoo amalli inni hawaasa biratti agarsiisu fudhatama kan qabu hiikaa kan hin qabu yoo ta'e fayyaadha jennaani. Fudhatama hin qabu taanaan hiikaa hin qabu taanaan isas haa ta'u nama biraas kan miidhu yoo ta'e amalli sun dhukkuba sammuu qaba jennaani. Jireenya isaa guyyaa guyyaa keessatti yookaan immoo jiruu isaa guyyaa guyyaa keessatti hir'ina yoo agarsiise yookaan immoo dadhabbina yoo agarsiise yookaan immoo miidhaa kan fidu yoo ta'e dhukkuba sammuu qaba jennaani jechuudha. Gama biraa immoo amaloonni inni agarsiisu yeroo dheeraaf yookaan immoo jijjiiramni sun yeroo dheeraaf kan irra turu yoo ta'e dhukkuba sammuu qaba jennaani jechuudha. Okay, namni tokko fakkeenyaaf amma waa'ee tokko kaasee turte waa'ee hawaasummaa keessatti hariiroon qabu kan jedhu irratti namoonni baay'een fakkeenyaaf jireenya hawaasummaa jiraachuu kan hin feene jiru. Nama wajjin kan guyyaa guyyaattis wal lolan jiru asirratti dabaluudhaaf. Kanaaf haala amma kaasite hundumaa wal qabatee namni tokko dhukkubbii sammuu qaba jechuun danda'ama jechuudha. Baay'inaan namoonni baay'een kan beekanii namni tokko qullaa buusee kan bakkee keessatti deemutti kan laalan jiru. Yaada kana namni hundumtuu hubachuu qabu kan jedhu gabanumaan dhaggeeffattoota keenya ibsuu barbaanna. Baay'ee galatoomii. Mee dhukkubbii sammuu kanaaf wantoonni nu saaxilan maali? Dhukkuba sammuuf wantoonni nu saaxilan tokko lama jennee tarreessuu hin dandeenyu. Baay'ee wal makaa fi wal xaxaa ambishee sanda complex jennaan baay'ee wal xaxaa fi wal makaadha. Achi keessaa garuu saayinsiin yookaan immoo qorannoon bakka sadii gurguddootti qoodee ka'ee jira. Karaa dhiibbaa hawaasummaa. Hawaasa irraa fakkeenya namni tokko jireenya hawaasummaa irratti dhiibbaa kan argamu yoo ta'e yookaan immoo nama jaalatu tokko dhabuudhaan ta'uu danda'a yookaan immoo maatii walitti bu'uudhaan ta'uu danda'a yookaan immoo qabeenya dhabuu ta'uu danda'a. Wantoonni kun jireenya hawaasummaati. Akkasumas immoo inni lammaffaa immoo xiinsammuu.
Inni lammaffaan xiinsammuu biopsychosocial jennaan biological social psychological jennaan isa social jennu sun hawaasummaadha psychological immoo wantoota xiinsammuu namaa miidhuu danda'an jecha ta'uu danda'a akkasumas immoo gudeeddii ta'uu danda'a yookaan immoo rape yookaan immoo torchisa jennu sana miidhaa qaamaa ta'uu danda'a miidhaa siyaasaa ta'uu danda'a wantoota sammuu namaa miidhaniin dhukkubni sammuu dhufuu ni danda'a. Inni lammaffaan inni sadaffaan immoo biological jennaan uumamaan. Uumamaan gaafa jennu tokkoffaa uumamaan keemikaalonni mataa keenya keessa yookaan immoo sammuu keenya keessa jiran humnaa ol sabaan beekamne ta'uu danda'a. Humnaa ol gaafa dabalan dhukkuba sammuu mataa isaa fida. Akkasumas immoo hanga barbaachisne gaditti gaafa gadi bu'anis immoo dhukkuba sammuu mataa isaa danda'ee fida. Inni kan biraa biological irratti substance yookaan immoo wantoota sammuu namaa adoochan kan akka tamboo ta'uu danda'a, shishaa ta'uu danda'a, hashishii ta'uu danda'a, caatii ta'uu danda'a. Isaan kun keemikaalota sammuu keenya keessa jiran waan jeeqaniif yookaan immoo waan dabalaniif yookaan waan gabbuusaniif miidhaa mataa isaanii qabu yookaan immoo makaanizimii of akshinii mataa isaanii waan qabaniif isaan suni dhukkuba sammuu fiduu ni danda'u jechuudha. Malee dhukkuba sammuu kanatu fidaa jennee wanti jala murree yookaan baakteeriyaadhaa yookaan vaayirasiidhaa yookaan faangasii jennee jala murruu jiru. Maaliif baay'ee wal xaxaa fi wal makaa waan ta'aniif xiinsammuu hawaasummaa uumamaa dhufuu danda'a jechuudha dhukkubni sammuu. Baay'ee galatoomii yaada bal'aan nu kaaftee karaa hawaasummaatiinis karaa xiinsammuutiinis karaa uumamaan wantoonni jireenya keenya jeeqan jiraachuu danda'u akkuma itti kaaftee. Kanaaf wantoonni kunniin dhukkubbii sammuudhaaf nu saaxiluu waan danda'aniif wantoota akkasiirraatii of eeggachuun akka danda'amu wantoota irraa of eeggachuu dandeenyu baay'een jira. Karaa uumamaan kan dhufe of eeggachuun xiqqoo ulfaachuu danda'a. Garuu wantoota amma jedhaman karaa hawaasummaatis ta'ee kanneen wantoota sammuu keenya adoochan akkuma jetti substance abuse kan jennu wantoota kanarraa of eeggachuun illee gaarii akka ta'e gabaadhumaan dhaggeeffattoota keenyaaf ibsuu barbaanna. Galatoomii asirratti dhukkubbii sammuu keessaa meeshaa baay'inaan kan muraasa isaa nuuf ibsuu dandeessaa? Gosoota dhukkubbii sammuu baay'inaan dubbachuu yoo ulfaataa ta'e illee. Gosoonni dhukkuba sammuu kudurri jenne sana hawaasni keenya dhukkuba sammuu jechuun yookaan dhukkuba biyya keenyattu dhukkuba sammuu jechuun nama huccuu gatee nama rukutuu nama meeshaa caccabsuu nama qoshaashaa guuru yookaan immoo waan xuraa'aa guuru jedhanii yaadu. Dhukkubni sammuu gosa tokko jedhanii yaadu. Namoonni baay'een asirratti akkuma jettee sirriidha. Jecha jalqaba dubbadde amma jecha sana dubbachuu ulfaataadha garuu maraatummaa kan jedhan jiru nama qullaa buusee deemu nama yommuu namni deemu dhagaa irratti darbu akkuma jettee akkasumas immoo nama arrabsu nama wanta garaagaraa xuraa'aa garaagaraa guree deemutti kan yaadan jiru. Kana miti jechaa jirta mee yaada isaa nuuf ibsuu dandeessaa? Kanaaf dhukkubni sammuu isaa nama mallattoon lama kan dhukkuba sammuu tokko isaan. Saayikoosis jennaani yookaan immoo dhukkuba sammuu baay'ee cimaa. Jennaan namoonni amala kana qaban huccuu gatan meeshaa caccabsan nama rukutan dhagaa darbatan isaan kuni saayikoosis jenna dhukkuba sammuu cimaadha. Dhukkuba tokko garuu sanarratti dhukkubni sammuu gaafa qabannu baay'ee dura gara 360 olitti addaan qooduu dandeenya. Isin keessaa garuu yeroo baay'ee akkuma addunyaatti isaa ta'u akka biyya keenyatti isaa ta'u bakka guddaa kan qaban uummata guddaa yookaan immoo namoota baay'ee hawaasa baay'ee kan dalagaa jiran dhukkuboota tooppi jennuun yookaan immoo sadarkaa qaban. Jennuun isaan sun tokkoffaa depression yookaan immoo dibbirti jennaani. Dibbirti jechuun mallattoolee akkamii qaba gaafa jennu mallattoolee abdii kutuu yeroo hundayyuu wanta kamiifiyyuu fedhii dhabuu ka'umsa dhabuu yeroo hundayyuu gadaantummaa yaaduu waan hundayyuu waan darbe kaasan waan akka badii dalaganitti waan akka cubbuu dalaganitti waan akka abaarramanitti of ilaaluu kana booda. Osoo rabbiin na fudhatee osoo namuu baadhee osoo rafee achumaan hafee kan jedhan fedhii nyaataa kan hin qabne irriinni humnaa ol kan itti baay'atu yookaan immoo nama tokko irratti irriin sirumayyuu kan itti dhumu kan saalatti akka yookaan saalama baarafan kan qaban yeroo baay'ee kan of ajjeesuu yaadan yeroo baay'ee namarraa adda kan ba'an jireenyi mayyuu kan jibban qulqulluun dhuunfaa isaaniitti illee baay'ee kan jibban guyyaan takka amata tokkotti taate itti dheerata dafteen dhiituu fi dafteen bariituu fi inni kun baay'ee depression jennaan baay'ee dhaabbataadha baay'ee nama baay'ee miidhaa jechuudha. Fakkeenyaaf akka qorannoo hojjetan biyya keenyatti depressioniin kun dhiira yookaan immoo dhiira umurii isaanii geessa ol ta'an dabalatee nama 10 keessa dhiirri tokko depressionii qaba. Nama 10 keessa namni tokko depressionii qaba. Shamarran keessa immoo shamarran 5 keessa shamarran takka depressionii qabdi. Kana jechuun immoo shamarratti baay'ee irra caalatti dhukkubni depressionii kun shamarran miidha. Inni kunis maal jenneetiin dubartoonni warra dhiirarraa emotional response isaanii yookaan immoo miirri isaa waa tokkoof qaban
baay'ee kan irra gadaanaadha. Fakkeenyaaf waan nama gaddisu tokkodha agarree dhiirrii fi shabara wal qixan gaddan. Kun uumamaan emotional response isaanii deebiin isaan dhiirarra kennanii baay'ee gadaana waan ta'eef salphumatti miirri sammuu isaanii miidhamuu danda'a. Inni lammaffaan immoo uumamumaan. Fakkeenyaaf hormonal factor jennaani marsaa laguurii ta'uu danda'a, da'umsa wajjin illee wal qabatee ta'uu danda'a, dhiibbawwan karaa garaagaraatiin ta'uu danda'a. Karaa maqaan depression dubartoonni dhiirarra carraa saaxilamuu isaanii baay'ee guddaa. Inni biraan dhukkuba baay'ee hawaasa miidhaa jiru cinqii yookaan immoo anxiety disorder jennu sana dhukkuba cinqiidha. Yookaan immoo dhiphina sammuu. Dhiphina sammuu jennaani dhiphina sammuu suni uummanni akkuma kanaatu jedhanii fudhatan malee dhukkuba sammuu jiran keessaa tokko immoo maalinni dhiphina sammuuti. Namoonni dhiphina sammuu qaban kun iyyuu immoo gara gosa 10 olii qabu. Qonnaa jechuudha. Achi keessa tokko generalized anxiety disorder jennaani sodaa daangaa hin qabne. Akkasumas immoo cinqii daangaa hin qabne waan maaf akka dhiphatan beekan. Maaltu akka isaan dhiphisu beekan. Garuu hin dhiphatu. Dhiphuu sana maal gochuu hin danda'anii sammuu isaanii keessaa baasanii jecha maal isaatan dhiphadha maaltu na dhiphisa maal kana booda maal hundi dhiphadhuuf hin qabu jedhanii salphisanii sammuu isaanii keessaa baasuu hin danda'anii akkasumas immoo yeroo dheeraaf irra ture abbaatii ja'a ol irra ture kana wajji wal qabatee sodaa wajji wal qabatee cinqii wajji wal qabatee irriba rafuu dhiisuu danda'u irra rafuu hin ka'u waan isa yaadu waan isa yaadu sun garuu kan nama dhiphisuu miti beeki kan nama cinquu miti garuu isaan waan isaan ammaan ta'aa jiru jeeqamaa jiru. Akkasumas immoo irriba keessallee kan irriba jeeqamuu danda'anii abdii kutuu danda'anii sodaa humnaa ol sodaa wajji wal qabatee afurri hanqachuu dhaannaan onnee dabaluu akkasumas hurka hollachuu mallattoowwan gaastirikaa yookaan immoo marmaa wajji wal qabatee ancufa gorsuu ta'uu danda'a haqqisuu ta'uu danda'a garaa yaasaa ta'uu danda'a kana kan wajjin qabatee mallattooleen kun anxiety disorder yookaan immoo general anxiety disorder jennaan kan biraa social anxiety disorder gaa social anxiety disorder gaafa jennu sodaa hawaasummaa nama fuulduratti fakkeenya barataa yoo ta'e presentation yookaan immoo ibsuu dadhabuu hollachuu dafqirra cituu wanta yaade sana wanta dubbise sana harkaa badu difficult to concentrate jennu sana qabaachuu akkasumas immoo nama fuulduratti nyaachuu sodaachuu nama fuuldura darbuu sodaachuu isaan kana maal jennaan social anxiety jennaan kan biraa anxiety keessa tokko wantoota public ta'an phobia isa jennu sana jechuudha. Fakkeenyaaf makiinaa seenuu sodaachuu, bakka warra du'aa dhaquu sodaachuu, bakka sargii dhaquu sodaachuu. Isaan kanadha. Kan biraa phobia keessa yookaan immoo sodaa keessa inni tokko mana cufaa ta'e, ulaa cufaa ta'e banatanii seenuu sodaachuu. Wanti kophaa ta'uu sodaachuu. Kan bofa sodaatu jira, kan bishaan sodaatu jira, kan dubartii sodaatu jira, kan dhiira sodaatu jira. Fakkeenyaaf kan dubartii dhiira ta'e kan dubartii yoo arge fincaan galakkusu yookaan immoo siruma dhokatu arguun barbaanne jira. Isaan suni mallattoo nama sin jedha sana afura kutuu baay'ee onneen namni dabaluu dafqisiisuu hollachuu isaan kana mallattoo sana hin qabaatu jedha kun. Namni biraa immoo gaayinoofobiyaa jennaan dhiira ta'ee shamarran kan sodaatu yoo ta'e dubara taatee dhiira kan sodaatu yoo ta'e immoo androofobiyaa jennaani dhiigallee kan sodaatan jiranii lilmeellee kan sodaatan jiranii zuufoobiyaa kan jennuun maal hantuuta bofa wantoota akkas akkasii sodaatan jiran kuniyyuu dhukkuba sammuu keessaa tokko. Asirratti beekamu sodaa yeroo jennu fakkeenyaaf namni bofa ni sodaata jechuun sodaa kan akkamitti ibsuu dandeenya namni akka dhaggeeffattoonni keenya baay'inaan nu hubatanitti sodaa yeroo jennu sodaa akkamitti? Sodaan suni sodaa gaafa jennu waan beeknu tokkoof emotional response to now event or situation jennaan or things jennaan wanta beekamaa tokkoof wanta qabatamaa tokkoof deebii nuti kenninu sodaa jennaan. Kanaaf sodaan suni waan isa miidhaa kan taanetti yookaan immoo qaama isa irratti miidhaa kan fidu yoo ta'e yookaan immoo jireenya isa irratti miidhaa kan fidu yoo ta'e dalagaa isa irratti miidhaa kan fidu yoo ta'e fakkeenyaaf namni tokko sagalee adurree yoo dhagee mana kana siin seenu. Yookaan immoo buufatti mana kan jedhe yoo seenu namni kun mana kan dalagaa yoo ta'e guyyaa kan dalagaa isaa dhaabee jechuudha. Kanaaf gama biraatiin immoo physiological response illee qaba ammas hin jedhe sana hurka ta'uu danda'a fincaan galakkisuu ta'uu danda'a hollachuu ta'uu danda'a boo'uu ta'uu danda'a isaan kuni foobiyaadha akkuma garagaattu kanaaf inni kunillee itti dhumnaatti fakkaate furmaata mataa isaa qabaa jechuudha. Kan biraa obsessive compulsive jennaani waan tokko yaadu irra deddeebisanii yaadu waan yaada sana immoo deebisanii maal godhu hojii rooshu. Fakkeenyaaf namni tokko obsessive compulsive kana qabu baay'ee cinqama. Ulaan qollofne jedhee ulaa qollofee deemee bakka dalagaatti saamamee jira. Ani badee jira.
yaada sammuutti. Mana sana garuu qollofee jira. Qollofee garuu deebi'ee maal godha? Irra deebi'ee mirkaneessa. Oda qollofee jira yookaan immoo cufee jira. Kan biraa immoo fakkeenyaaf qarshii 1,000 yoo qabaate qarshii kana sattan keessaa balleessee jedha. Ammas irra deddeebi'ee maal godha? Hin lakkaa. Yaada ammas waan balleessetti fakkaata garuu qarshii sun maadha? Sirriidha. Sirrii qarshiin sun. Sirriidha. Kan biraa immoo irra deddeebi'anii dhiqachuu. Irra deddeebi'anii dhiqachuu fakkeenyaaf fakkeenya tokko yoo si kaasu dhukkubsataan biyya tokko armaan dura waan akka xaa'aa wayii qaama isaatti irra jiru yookaan immoo rifeensa isaatti irra jirutti fakkaata. Dhukkubsataan kun yeroo hunda irra deddeebi'ee dhiqata. Yeroo irra deddeebi'ee dhiqata yookaan saamunaa addaa fayyadama. Yeroo baay'ee wantoota qulqullinaaf baay'ee fayyadama. Wantoota xuraa'eef faayida illee yeroo itti fayyadamee rifeensa isaa yookaan mataa isaatti irra jiru hundasaa balleessee jira jechuudha. Kanaaf wantoota yaadanii irra deddeebi'anii maal godhu? Dalagu. Kanaaf isa kana obsessive compulsive jennaani. Kanaaf cinqinumti kuniyyuu baay'ee hedduu fi gara 10 walitti qooda jechuudha. Inni lammaffaan immoo dhukkuba dhiphina kan biraa wajjin dhukkuba biraa wajjin wal qabatee dhufa. Fakkeenyaaf dhiibbaa dhiigaa wajjiniin, dhiiga danfaa wajjiniin, dhukkuba sukkaaraa wajjiniin, HIV wajjiniin, kaanserii wajjiniin cinqiin sammuu yookaan immoo dhiphina sammuu wal qabatee dhufuu danda'a jechuudha. Baay'ee galatoom yaada bal'aa nuuf kaaftee dhaggeeffattoota keenya hubannoo bal'aa argachaa jirtudha yaada hubannoo nuti fayyaa sammuu keenya irratti qabnu yookiin immoo dhukkubbii sammuu irratti qabnuu fi hubannoo keessan amma baay'een keessan barumsa gahaa akka argachaa jirtan abdiin qaba. Mee yeroo baay'ee namoonni baay'een dhukkubni sammuu kun akka dha'icha waaqarraa gad dhufeetti yookiin immoo akka jinniin nama dheetti kan laalan jiru. Namni immoo yaalamee waan fayyutti hin fakkaatu. Namni fakkeenyaaf namni dhukkuba sammuu qabu nama yaalamee fayyu waan itti fakkaate godhanii manni hawaasni yaalan jiru. Waan ta'eef dhukkubbii sammuu kanaaf yaalli ni jira. Dhukkuba sammuu akka kaasee turte misconception jennaani keessattuu akka aadaa Itoophiyaatti hubannoo dogoggoraa jira. Dhukkubni sammuu abaarsa rabbiiti. Dhukkubni sammuu namarraa namatti darba. Dhukkubni sammuu cubbuudhaan namatti dhufa. Kan dhukkuba sammuu qabu tokko cubbuu dalageeti. Abaarsa rabbiiti yookaan immoo sheexana ijatu laalee yookaan budaatu nyaatee qoricha itti godhanii akkasumas immoo dhukkubni sammuu fayyuu hin danda'amu namni maraatiin fayyuu jedhanii yaadu kun maal jennaan misconception yookaan hubannoo dogoggoraati. Hubannoo dogoggoraati. Dhukkubni sammuu akkuma dhukkuba kamiitiyyuu wallaansa qaba. Akkuma dhukkuba kamiitiyyuu qoricha yookaan immoo daawaa qaba. Akkuma dhukkuba kamiitiyyuu ogeessa mataasaa qaba jechuudha. Kanaaf dhukkubni sammuu kan isaan jedhan kanarraan dhukkubni sammuu daddarbu. Dhukkubni sammuu abaarsa rabbii miti. Namni tokko dhukkuba sammuu qaba gaafa jennu yookaan immoo dhukkubsatee gaafa jennu bu'aa cubbuu isaati miti. Yookaan immoo rabbiin isa qofa abaaree miti. Akkuma dhukkuba kamii saaxilamee akkuma namni tokko sukkaaraaf saaxilamu akka namni tokko dhiibbaa dhiigaaf saaxilamu sunis dhukkuba sammuuf saaxilamee kun tokko dhukkuba kaleef saaxilamu dhukkuba kanaaf saaxilameeti malee rabbiin abaaree yookaan immoo bu'aa cubbuu isaati miti jechuudha. Kanaaf dhukkubni sammuu wallannamuus ni danda'a. Wantoota nama sin jedha sanas hin qaba dogoggoraa jechuudha. Baay'ee galatoomii. Kanaaf dhaggeeffattoota keenya namni dhukkuba sammuu qabu yaaliin isaa akkuma dhibee kaniif yaalamnu akkuma namni dhibee sukkaaraa qabamu dhibee garaachaa qabamu akkasumas immoo dhibee turuu qabamu yaalamu yaaliin isaa waan jiruuf namoota dhibee kanaan qabaman yoo argitan mana keessatti italiin kaayina mana yaala akka fiduu qabdan kan jedhu asumaan gamanumaan yaada kana dabarsuu barbaachisaadha. Kanaaf dhukkuboota biraa wajjin wal qabsiifnee ilaaluu dandeenya. Dhukkuba sammuu wantoota dhukkuboota biraa wajjin wal qabsiisuu dandeenya. Fakkeenyaaf dhukkuba busee yookaan immoo malaariyaa isa jennu sana wajjiniin dhukkubni sammuu yeroo baay'ee wal fakkaata. Sababa malaariyaa isa jennu sana yookaan yommuu gara sammuu keessa deemu. Gara sammuu deemu amaloota nama rukutuu of wallaaluu manaachanii deemuu wantoota akkasii qaba. Irra caalatti immoo akka ammas hin jedhe sana dhukkuba akka dhiibbaa dhiigaa, dhukkuba sukkaaraa, dhukkuba onnee, dhukkuba tiruu isaan kana wajjiniin severe or chronic medical illness dhukkuba jennu kana wajjiniin yeroo baay'ee dhukkubni sammuu comorbid yookaan wal qabatee dhufuu danda'a. Yeroo tokko immoo dhukkuboota kana qofa fayyaduu hin taane daawwadhumti nuti dhukkuboota kanaan fayyadamnu fakkeenyaaf ART yookaan dhukkuba HIV ta'uu danda'a. Isa kanaaf fayyadaman ta'uu danda'a, dhiibbaa dhiigaaf ta'uu danda'a. Isaan sun hundiyyuu carraan dipireeshinii fiduu isaanii yookaan immoo dibirtii fiduu isaanii jira. Mukaa yookiin dibirtii fiduu danda'u jechuudha. Isaan mallattoolee dura kaasanii sana fiduu danda'anii dhukkubni immoo mataa isaatti fiduu danda'a. Inni biraa immoo cinqii fiduu danda'anii yookaan immoo dhiphina sammuu fiduu danda'anii. Kan biraa immoo saayikoosis. Isa duratti isin jedha saayikoosis jechuun wantoota dhugaarraa fagaachuu, shakkii qabaachuu,
nama arrabsuu, nama rukutuu, qoshashaa guuruu kan waan xuraa'aa guuruu, meeshaa caccabsuu isaan kana wajjin illee fiduu ni danda'an jechuudha. Asirratti namoonni tokko immoo keenya hamma dhiifamaa asirratti kan nama akka namni waan biraa isaanii wajjin haasaa jireenya taasisan yookiin immoo wanta namni tokko hin argine arganii kan haasaan jiru kan akkamitti ibsita yeroo baay'ee namoonni hin argina sirrii mattaasa'u nama wajjin akka dhaggeeffattoonni keenya akka isaan hubataniif baay'inaan kana akka namni isaan bira jiru taasa'u hin dhaga'u hin dhaggeeffatu mee kan akkamitti ibsita? Kuni perceptual disorder jennani, perception disturbance jennani. Perception gaafa jennu miirota shan of keessaa qaba. Dhaga'uu, arguu, dhandhamuu, qaqqabachuu, fuunfachuu kan of keessaa qaba jechuudha. Kanaaf irra caalatti namoonni saayikoosii kana yookaan immoo wantoota dhugaarraa fagaatan kana qabanii yeroo baay'ee dhaga'uu fi arguudha wal qabata. Kana jechuun bakka namoonni jirratti sagalee dhaga'u isaan dhaga'u hin deebisuu fi wajjin haasa'u. Inni lammaffaa arguudha miira keessaa inni lammaffaa ija. Isaan face to face akkuma waan ifate wal agarrutti wal arganii waliin haasa'u. Qaama isaanii argan isaantu beeka namni biraa garuu hin argan. Inni kana maal jennaani hallucination jennaan. Hearing or seeing things without any actual or really event or situation jennaani bakka homtuun jirratti dhaga'u yookaan immoo argu. Dhandhama tokko ati dhandhamte isaan dhandhama biraatti mul'isuu danda'a. Miira keessa tokko dhandhamuudha. Bakka fooliin tokko jiratti manni kun hin ajaa'iba jechuu danda'a. Bakka waa tokko jirratti wanna qaqqabattu waa tokko maakiroo orgaanizimii irree maakirooskooppii illee barbaadeen agarree inni hin qaqqabatee arga. Fakkeenyaaf namoonni baay'een innaa nurra dhufanii narra yaasii ofirraa xarabu qaama isaaniitti irra yaa isaan garuu hin argu. Yookaan immoo simbiratu na seena jiru isaan argu simbir gaafa garaa isaanii keessa deemtu miti garuu nagaru. Saayinsiinis yookaan immoo any laboratory yookaan immoo investigation yoo agartee physical examinationis yoo dalagdeen argattu yookaan buufanna keessa deemaa sin jedha yookaan immoo waatu narra yaa sin jedha. Kanaaf qaamoleen miiraa shananii jiraachuu danda'a jechuudha. Achi keessa irra caalatti kan namoota irratti mul'atanii dhaga'uu fi arguudha. Kanaaf isaan namoonni maal jedhuun sheexana jedhu kun sheexana miti. Kanaaf maaliifi ka'umsa mataa isaa qaba kan dura sin jedhe sana uumamaanis ta'uu danda'a yookaan immoo akkamitti ta'uu danda'a ka'umsa isaa yookaan immoo haaraadhaan ta'uu danda'a. Keemikaalonni sammuu keenya keessa jiran cheenii waan mataa isaanii qabu isaan suni bakka itti risaan bakka itti dabalan bakka immoo inni jira isaan sana seena keessa seenu yeroo dheeraa fudhachuu danda'a. Gaawwatti garuu keemikaalonni sammuu keenya keessa jiran sun humnaa ol gaafa maddan keessattuu keemikaala isaan keessaa doopaamiin jennaan. Doopaamiin gaafa hundaa ol humnaa hanga barbaachisu ol gaafa burqu yookaan immoo maddu namoonni waan namni biraan agarreef waan namni biraan dhageenyeef dhaga'uu danda'anii waan namni biraan arguu danda'anii waan namni biraan dhandhamuu danda'anii waan namni biraan naannoo isaanii hin suufne suufuu danda'anii waan namni biraan qaqqabannee hin mirkaneessine isaan qaqqabachuu danda'an. Kanaaf kun seexana miti ka'umsi isaa doopaamiinidha jechuudha. Kanaaf sirriidha. Wantoota baay'ee yeroo hospitaalarra jirru keeziiwwan baay'ee nu qunnamu. Keeziiwwan baay'ee jettee ilbiisarra deema jedhanii fa'aa yeroo itti dubbatan jira. Namoonni baay'een hubannoo gahaa qaban. Ispeeshaalii dhimma fayyaa kanarratti hubannoo gahaa argachaa jiranii. Kanaaf egaan dhaggeeffattoota keenya waa'ee dhukkuba sammuu fi fayyaa sammuu keenya ilaalchisee odeeffannoo baay'ee fi odeeffannoo gahaa argachaa jirtu jedheen abdiin qaba. Sagantaa nuti Mr. Rico waliin goone utuun golabin dura dhumarratti yaada nu dhaamtan qabdu yoo ta'e wanta nu dhaamtu qabdu yoo ta'e uummata keenyaaf yaada xumuraa nu dhaamuu dandeessa. Hawaasa keenyaaf yookaan immoo namoota keenya wanti dhaamu dhukkubni sammuu akka dhukkuba kamii daawaa qaba. Yeroo tokko dhukkubni sammuu sabalaan malee hin fayyu namoota jedhanii yaadantu jira. Dhukkubni sammuu sheekaa malee hin fayyu namoota jedhanii yaadantu jira. Dhukkubni sammuu furmaata qabu hidhanii mana teessisuudha jedhanii namoota yaadantu jira. Yookaan immoo wantoota hin barbaachisne obaasuu, wantoota hin barbaachisne itti aarsuu, wantoota hin barbaachisne gubuu yookaan immoo mataarra kaa'uu, ittiin dhiquu, obaasuu waan akkasii kanatu jira. Kanaaf isaan kuni wantoota fayyaa namaa miidhan jennee keessaa keenya keessa isaan kuni hin barbaachisan. As keessaa wantoonni barbaachisan nama hin jiran. Wantoota amantiin eeyyamu. Fakkeenyaaf manni amantii kamiyyuu namni tokko kiristaana yoo ta'e kadhata gochuun yookaan immoo ጸሎት jennu sana gochuun daawaa fudhachuun daawaa keemni sun dhorku manni yaala sun dhorku manni amantiis akka inni mana kadhataan deemne yookaan immoo inni jireenya hawaasaa afurummaa isaa akka jiran manni godhu sun jiru. Akkasumas immoo namni tokko sabala yoo deemee manni amantii
mana yaalaa deemtee daawwaan fudhatanii sababa hin dhorkaa kan jedhu jiru. Akkasumas immoo hakimni sababa hin deemini hin dhorkaa kan jedhu jiru. Kan biraa immoo faayidaan du'aan godhini sheekaa bira hin deemini ogeessa jedhu jiru hakimni jedhu jiru yookaan immoo yaalli jedhu jiru. Manni amantii yookaan immoo maskiinni kamiyyuu sheekan kamiyyuu immoo daawwaan fudhatanii mana yaalaa hin deemini kan jedhu jiru. Kanaaf hawaasni keenya kana lamaan yoo fayyadame kadhata gochaati yookaan sababa fayyadamaati yookaan immoo sheekaa bira deemati daawwaa isaanii gorsa ogeessa fayyaa dhaga'uun irra caala sammuu isaaniif ni fayyada. Malee mana teechisuun rabbiin biratti nama gaafachiisa. Mirga namaatiin illee yookaan immoo sarbuun illee nama gaafachiisa. Kanaaf hawaasni keenya dhukkubni sammuu akkuma sadarkaa isaatti salphaadhaan hanga cimaatti yaala mataa isaa qaba. Salphaa yoo ta'e xiinsammuu qofaan ogeessa fayyaa wajjin haasa'uudhaan qofa furmaata argachuu danda'anii akkasumas immoo yoo cimaa ta'es akka dhukkuba kamii daawwaadhaan dhukkubni kun waan sirreeffamuu danda'u waan fayyuu danda'udha. Dhukkubni sammuu hin fayyu namoonni jedhanii yaadan jiru. Dhukkubni sammuu hin fayyu jennee yaaduu hin dandeenyu. Dhukkubni sammuu daawwaa jala jira. Achi keessa namoonni hin fayyan yookaan immoo nuti piraaksii yookaan immoo hawaasa keessatti agarru namoonni fayyan hin jiran. Isaan sun dhiibbaa mataa isaanii qabu. Namoota dhibba keessa paarsenta tokkodha. Paarsenta 10 gadi. Maaf jennee yoo aanne namoota hordofii hin qabne, namoota gargaarsa hawaasummaa hin qabne, namoota daawwaa qajeelatti hin fayyadamne, namoota gorsa ogeessaa fayyaa hin dhageenye, namoota maatii hin qabne, akkasumas immoo namoota daawwaa qajeelatti hin fayyadamne, namoota araada garaagaraa dabalatan fayyadaman isaan kun carraan fayyuu isaanii baay'ee xiqqaa waan ta'eef namoota akka isaan ilaaluu hin qabu. Dhukkubni sammuu akka dhukkuba kamii wal'aanamuu danda'ama jedhee yaada jechuudha. Baay'ee galatoomii dhaggeeffattoota keenya turtii nuti Mr. Hirkoo waliin goone ogeessa xiinsammuu waliin goone utuu hin golabiin dura dookumentarii dhimma waa'ee dhibee sammuu irratti nama dhibee sammuu irraa qabamee fayye isiniifan dhiyeessaa isa sagantaa kun erga xumuree booda hordofuu dandeessu. Mr. Hirkoo sagantaa keenya kanarratti yeroo keerraa aarsaa gootee ummata keenya hawaasa keenya barsiisuu keetiif guddaa galatoomii. Galatooma sillaan akka ayyee nagaadha. Yeroo baay'ee namoonni dhibee sammuu qaban hawaasa keessatti akka dhahichi waaqarraa itti dhufee yookiin immoo akka seexanni yookiin jinniin dhofteetti yeroo itti ilaalamu jira. Yeroo kanas namoonni dhibee sammuun qabaman yeroo isaan karaa irratti ba'anii qullaa isaanii deeman uffata ciccitaa uffatan balfa keessa deddeebi'an argina. Namoonni dhibee sammuu qaban kun namoota baay'ee biratti akka waan yaalaman hin fayyinetti kan lakkaa'aman jiru. Garuu dhugaan jiru kanarraa ni fagaata. Dubartiin argitan kun fi namtichi argitan kun biyya Keeniyaa keessatti kan jiraatanidha. Namoonni kunniin lamaan ijoollummaa isaaniirraa kaanii wajjin guddatanii akka tasaa ta'ee sababii araada garaagaraarraan kan ka'e riyyaan ishee wajjin guddatte kun yeroo dheeraaf kan gargar bahanii turan kun sammuun isaa darbee yookiin maraatee yeroo inni uffata ciccitaa uffatee namarraa jireenya hawaasummaa isaa adda ba'ee yeroo bakkee jiraataa turetti yeroo namoonni baay'eenis immoo irraa fagaatanii namoonni baay'eenis immoo isa jibbanitti dubartiin kun kan waliin guddatte kun akkasumaan ilaaluu waan hin feeneef fuutee uffata isaarraa jijjiirtee mana yaalaa geessuun yaalii yeroo dheeraa erga godhee booda isheenis immoo nan dadhabee nan nuffeetoo hin jedhin halkaniif guyyaa isa wallaanuun akkuma suuraa irratti argaa jirtan jijjiirama isaa yeroo muraasa booda sammuun isaa gara fayyummaatti deebi'ee amma jireenya gaarii waliin jiraachaa jiru. Kanaaf namoonni dhibee sammuu qaban sadarkaan kun sadarkaa dhibee sammuu isa dhumaati. Namni tokko kan inni maraate kan jennu namoota akkasii yoo argitan firas yoo qabaattan karaaraas yoo argitan namummaan kan caale waan hin jirreef namoonni akkasii yaalamanii fayyuu waan danda'aniif mana yaalaa akka isaan deeman kan jedhu gamanumaan yaada koo isiniif hiruu barbaada. Galatoomaa fayyaan dhabina.